Nageenyi koo kabajaaf jaalalaa lafa isin jirtanii fi iddoo isin jirtanitti isin haa qaqqabu. Akkam jirtu kabajamtoota, daawwattoota, hordoftoota Odaa Oromiyaa. Chaanaliin kun chaanalii dhalootaaf dhaabbatedha. Chaanalii kanaaf maatii kan hin taane ammuma subscribe kan jedhu tuquudhaan maatii ta'uudhaan na hordofaa isin jedha. Namoonni maatii taatan immoo irra deebitanii baga gara chaanalii kanaa nagaan dhuftanii akkataatti paaworii baatirii keenyaa itti qusannu. Akkataatti baatirii keenya itti qusannu karaa barbaachisaa ta'a jedhamee yaadamu keessumaa kan namoonni baay'een itti fayyadamaa jiran namoonni baay'een keessan itti fayyadamaa jirtu namoonni itti fayyadamaa jiran immoo viidiyoo kana amma dhumaatti yoo ilaaltan barnoota guddaa irraa argattu akkasumas illee faayidaa guddaa irraa argattu jedhanii har'a immoo akkaataatti paaworii baatirii keenya itti qusannu qabadhee dhiyaadheen jira. Namoonni baay'een keessan akka isin itti rakkachaa jirtanii beekamaadha. Namoonni baay'een jalaa baatiriin keessan dafee isin jalaa dhuma. Namoota baatiriin keessan dafee isin jalaa dhumuuf kun faayidaa guddaa isin qaba jedhee yaada. Kunis karaa gabaabduu tokkodha. Seetingii keessa seenuudhaan yookaas immoo appilikeeshinii tokko qofaa fayyadamuudhaan akkataatti baatirii keessan itti qusattan gabaabsanii isinitti agarsiisa. Amma dhumaatti hordoftan itti fayyadamu. Baatirii keessan seef gochuu fi aappii isin barbaachisu tokko ni jira. Aappichi Power Master jedhama. Power Masteriin kun inni agartu yoo ta'e fuula iskiriinii kana irra sochoosaan jira. Power Masteriin kun isin fayyada. Baay'ee tokko salphaadha. Seetingii baay'ee illee qabu. Baay'ee tokko akka salphaatti yoo baa'ate saayitii 3 yookaan immoo daqiiqaa 60 ol itti butachuu dandeessu jechuudha. Power Masteriin kun xiqqoo isinii buta. Hamma silkii keessanii isinii buta jechuudha. Kanaaf Power Master isa jiru sana yoo hin qabdan ta'e Play Store irraa buufattu jechuudha. Yoo inni qabdu ta'e garuu Power Master kana irratti takkaan ni xunna. Erga xunnee booddee akkaataa kanatti nu fida. Akkaataa kanatti erga nu baasee Smart Power Saving kan jedhu tokko ni jira jechuudha. Smart Power Saving inni tokko Ultra Power Saving dha. Ultra kana irra yoo keessani keep isinii godha. Isinii kaa garuu isin itti fayyadamuu dandeessanii wanti amma isin itti agarsiisuu barbaade Smart Power Saving isa jedhu kana jechuudha. Smart Power Saving isa jedhu kana ni bantu. Bakka cufaa ta'ee jiru kana bakka addaatti jiru kana ni bantu. Gaafa isin bantanii duraanii yeroo jalqabaa guyyaa tokkoo fi sa'aatii 9 fi daqiiqaa 19 miniitiitu taa'eetu chaarjiin keenyaan jechaa jira. Gaafa isin bantan garuu erga isin bantan immoo guyyaa tokkoo fi sa'aatii 13 fi daqiiqaa 8 taa'eetu jedha. Garaagarummaa hammamii jira jechuudha. Garaagarummaa 4 jira jechuudha. Kanaaf Smart Power Saving isa jedhu kana irratti bakka cufaa ta'e jiru kana ni bantu. Bakka cufaa ta'e jiru kana open gootu ni bantu. Gaafa isin bantan yeroo sana akkaataa kanatti isin jijjiira jechuudha. Kun baay'ee tokko salphaadha. Namoonni baay'een keessan akkasiin itti fayyadamaa jirtan abdiin qaba. Namoota itti fayyadamaa hin jirreef garuu kun barumsadha jedhee yaada.